Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokko አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ይትባረክ እግዚአብሔር አምላክ አቡነ ወአምላክ ቅዱሳን ለዘአብጽሐነ እስከዛቲ ሰዓት። kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota chaanaalii koo akkam jirtu? Nageenyi Waaqayyoo bakka jirtan hundatti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu? Nagaadha miti? Nuti jira Waaqayyoof galanni haa ta'u. Akkasumas haadha teenya haadha qulqullootaa kennaan fannoo jalaa qulqulleettii dubaruu Maariyaamiif kabajnii fi galanni ishiif haa ta'u. Qulqulloon ergamtoonni dukaboonni akka kennaa fi kabaja isaaniitti kan galateeffamanii fi kan kabajaman nuuf haa ta'an. Amiin. Egaa baga geessan baga geenye. Ayyaana soomii filtataa kanaan baga geessan hundi keessan iyyuu. Akka fedhaaf eeyyama Waaqayyootti waa'ee soomiin kun maaliif soomama, akkasumas immoo soomiiwwan hunda keessaa maaliif adda ta'e, akkasumas immoo soomiin kun eenyutu soome kan jedhu waliin gabaabbinaan ni ilaalla. Kan nu barsiisu, kan nu gorsu Waaqayyo Gooftaadha. Nuti hundi keenya tajaajilaa isaati. Anaan teessisee qulqulluu laphee qulqulluu Phaawulos, isiniin immoo teessisee akkasumas akka isin hubattaniif laphee qulqulleettii Lidiyaa akka isiniif kennuuf nuuf kennu galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Amiin. Egaa soomiiwwan mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo keessaa soomiiwwan bakka lamatti qoodama. Isaanis soomii labsii fi soomii dhuunfaa jedhama. Egaa nuti kan laallu soomii labsiiti. Soomiiwwan labsii bakka torbatti qoodama. Isaanis soomii mana amantaa keenya jechuudha. Soomii duuka bootaa, soomii gaadii, soomii nanawee, soomii gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos yookiin Abiy Tsoom kan jennuun, soomii hawaariyotaa jechuudha duuka bootaa, akkasumas immoo soomii filtataatis dabalatee soomii guyyaa jimaataaf roobii dabalatee jechuudha. Soomii torbatu jira akka mana amantaa keenya Ortodoksiitti. Egaa nuti kan laallu soomii filtataati. Soomii filtataa maaliif soomnaa? Eenyutu soomee? Maaliif soomama kan jedhu immoo bal'inaan oliin ni ilaalla jechuudha. Egaa soomiin filtataa jedhu jechuma isaarraa akkuma kaanitti jechuudha. Filtata jechuun jecha gizii tokkorraa gara biraatti yookiin bakka tokko turerraa gara bakka biraatti deeme jechuu yookiin fudhatame jechuudha. Egaa soomii kana kan soome dukaboota Waaqayyooti yookiin immoo hawaariyoota kan jennu jechuudha. Dukaboota Waaqayyooti soomii. Isaan kun soomii kana kan soomaniif haadha teenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam foonii fi lubbuun ishee gargar yeroo ba'utti jechuudha. Egaa haati teenya biyya lafaa kanarra an jiraattee waggaa 64dha. Ergasiin boodatti foonii fi lubbuun ishee gargar ba'ee sanatti dukaboonni Waaqayyoo gara Geetsemaaniitti awwaaluuf haadha teenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam fuudhanii geessan. Yeroo kanatti haati teenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam fuudhamtee yeroo geessutti Yihuudoonni baay'ee naafan turan. Maaliif ilmi ishee qulqulluun Yesuus Kiristoos jechuudha awwaalamee du'aa ka'ee moo'ee akkasumas immoo ol ba'ee jedhanii dhuguuyumsaa uummata keenya saamaa turanii jedhanii warroonni Yihuudootaa jechuudha baay'ee inaaffadhaan jechuudha foon haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaamiif gubuuf irratti walii galan. Yeroo kana namichi jabaan yookiin immoo humna qabaan jechuudha akka jireenya lafarraatiin jechuudha nama jabaa kan ta'e nama Toofoniyaa jedhamu ture. Inni kun immoo namichi kun foon haadha teenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam gubuuf yookiin immoo barbadeessuuf mana ishee deemuuf ka'e irratti walii galanii jechuudha. Egaa namichi kun mana haadha teenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam, haati teenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam foon ishee algaarra osoo jiru jechuudha mana ishee sana seenee banee humnaan seenee fuudhee gubuuf yeroo deemutti jedha. Algaa sana yookiin immoo siree sana yoo harkaan tuqutti seefiin Waaqayyoo ergamtoonni jechuudha harka isaa bakka lamatti addaan kutan jedha. Egaa inni addaan kutamuu isaatti haati teenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam du'aa ni kaate jedha. Yeroo sanatti isheen ija ishee banattee namichi harki isaa murame yookiin harki adda kutame kun ni kadhatte jedha. Yaa Waaqayyo Gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis akkuma qaraaniyoo irratti ajaa'iba gurguddaa raawwate. Osoo isaan garafaa jiranuu, osoo isaan fannisaa jiranuu, yaa Gooftaa isaan waan godhan hin beekan dhiifama taasisiif jedhee dhiifummaa isaa jaalala inni hagam akka qabu argisiisuu isaati jechuudha. Kanaan har'a nu ga'e jechuudha. Egaa haati teenyatti qulqulleettii dubaroo Maariyaam nama jaalachuurra kan ka'e jechuudha. Ishee ajjeesuuf yookiin ishee gubuuf kan dhufe jechuudha. Ergamtoonni seefii isaaniitiin yoo harka irraa muran in kadhatteef jedha yaa maatiiwwan Waaqayyoo. Maaliif arjummaan ishee yookiin immoo jaalalli ishee ilma namaaf qabdudha kan argisiisu jechuudha. Egaa
maalu obboleessi keenya kun osoo hin beekin kan raawwatedha jettee gooftaa ilma ishee Yesuus Kiristoosin kadhatte jedha. Yeroo kana harki isaa namicha kana ni deebi'e. Yeroo kana namichi kun baay'ee gammadee foon haadha keenya dubaroo Maariyaam immoo qulqullichi Yohaannisii fi ergamtoonni fuudhanii gara samiitti geessanii jedha. Egaa haati keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam du'a kaatee du'a ni mo'attee kaate kan jedhameef isa kanaaf jedha. Waa malee miti jechuudha. Kanaafiyyuu egaa nuti gabaabinaan kutaa lammaffaa itti deebinaa kan nu barsiise, kan nu gorse, kan nutti hime Waaqayyo gooftaan keenya, fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos maqaan isaa kan galatamuu fi kan kabajame nuuf haa ta'u. Sibhaatu Laab, Sibhaatu Lool, Sibhaatu Manfas Qudus, Ezeeni Wazelfanii Laalee Maaliyaam. Amiin.